Shamaa akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoonni kiyya marti keessan isiniin jecha iddoo YouTube subscribe like gochuun wajjiniin ta'a isiniin jedha gara oduu guyyaa har'aa Abeelii fi Birookenii roorroo nutti baay'ateera hundumti keenyayyuu dadhabneerra ilma namaaf kabajatu barbaachisa yoo jedhan haasawaniiru nutis maal taatanii maayinni yoo jennee itti dubbannu hin ilaaltu qo'a Birook nagaa sinaa gaafatu yoo jedhu dubbateera Abeelii. Birookis nagaa erga nu gaafatee booddee yeroo darban bucheen xaraqa jechaa ture waan isa galcheef waan beeknu tokkollee hin qabnu yeroo darbe bakkeen ani ciisutti shoggoxii qabatee dhufe yoo jedhu dubbate. Abeelis eeyyee shoggoxii qabachuudhaan garasaa dhaqee waan inni taasise argitaniittu kanaa caala roorroo hin dandeenyu yoo jedhu dubbateera. Akkasumas illee shoggoxiidha ta'uu isattiin ijoolleen taphattu qabatee dhufe ta'uu hin beeknu yoo jedhu dubbateera. Anis suura irratti innuma isaan mormatti qabanii akka isattiin ijoolleen madaamii taphattu shoggoxii sobaa omtuu keessa kan hin jirre tamboo shillaa akka ta'es anis itti hubadhee itti yaadeera. Akkasumas immoo Abeelii kiisii keessaa qonxoroodhaan yoo gadi baasu kaameraan akka waan irra ga'uu ga'ee jedheetu kaameraa duubatti xalafee dha'ee duubatti deebiseera kaameraa imaaniini. Kuni koshkoshaa yookiin immoo mi'a taphaa sittiin fakkaatiin sittan naqa yoo jedhee dubbateera Abeelii. Namni nama ajjeesu yookiin immoo namni nama miidhuu barbaadu qe'ee abbaa sanaa dhaqee biyya eessaatti shoggoxiidhaan nama dha'uudhaaf kaayyeffata. Yaa warra girri yaa warra waliin dha'uuftoota ammanutu sinirratti barreerra waan sin hojjechaa jirtan marti keessanuu walii bilbilaniitu qophaa'e manatti nu heegi jedhaniiniiti isaan immoo dhaqanii miicha bitatanii shoshokii isaanii yookiin sobuudhaaf hingaa seenan isa dhugaa rabbii jechuudha. Mee namni kolfitan annan kolfee dhulun fudhadheen kolfee jechuudha. Yeroo darbe gaafa inni Buruukee bakka inni ciisutti doorsisaa ture dhugaa natti fakkaatee ture. Har'a garuu yeroo isaan kun lamaan qabatanii dhufan shoggoxii kana soba qedada akka ta'e naagalee jechuudha. Nutti baay'ateedhaan doorsisatu nutti baay'ate waan isa galchuun beeknu jedhanii sanaa booda egaa hin dhaqanii balbala gaafa rukutanii jalaa banee maal fuudha dhuftanii jennaanii ol seenna ol seessisi jedhaniini hin seentanii jedheen maaliif jennaan lakkii jedhee achi Buruukeen darbatee ola seenee gadi taa'ee jedheen moora achiin taa'ee akka gateetti irratti qabu wayii ta'e carqee jechuudha. Hin sobume diraamaadha hordoftoota. Achi booddee yeroo inni bocoqo godhu edda kun mee maal sitti fakkaate sittan naqaa gadi taa'ee jedheen kaammas eenyu Buruukee achi booddee gatteessisanii gaafa inni taa'ee jedhu maalumata akkana si godha innumti akkana si godhu maalidha nan jaalatama jettee wanta hin godhin hin jiru. Buruu amma innas itti yaaddan jechuudha otoo dhugaa ta'e jechuudha. Buchee tamma jaraa callisaa bucheen okkoo adagamaadha jalaan callisu isa dhugaan sin hin jire. Waa baay'ee gochaa kan ture ijoollee isaa ture isaaniyyuu dubbatanii isa kaaniin sistaa isa kaan reebda isa kaan waan ta'e gootadhaniiru jechuudha. Achi booddee har'aa kaastee waa'ee Ermeellaa maqaa ishee akka dhuftu hin barbaannu. Dhimma Ruuttaa fi dhimma Abiraam keessa wanti si galchu hin jiru. Eenyu jedha Abeel. Nutis immoo jireenya keenya jiraanna. Nutis namadha Ermeellaanis namadha. Ermeellaa jechaa ooltaa jedhanii achi booda immoo bilbila sammuu Buruukeetti kenneetu Abeel immoo fudhate maal fudhatan jettaniira shoggoxii eenyuun dha'uudha buchee. Achi booddee bucheen baqqaayii jasaa coloq wayinii akkatti danda'ame dhugaa dubbachuudhaaf anam akkatti nama nan gara biyyaa galee dhugaa dubbachuudhaaf ama biraankii hojjechuu nan danda'a ogummaa naa kenni. Soo dhugaan sinii jedhame
ho'aannaa isaanii ajabaadha. Abeel ati jechuudha. Ani Ermeellaa fideenanii Ermeellaa waan jiru isinitti haasoftiin jenne maalittuu qaamee oliif geessin kaachisaa Finfinnee akka waan jirtutti haasofte ganama kaleessa moo ganama har'amma buttaa jiraati maal hojjettu mee amma meeyyuu tokkommoo jechuudha koomentiin shina kofalchiise dhugaa rabbi Oromiffa barreessite maal akka ishiin jette beektu Buruukee fi Abeel goototadha. Baga gootan maal isa dhibee Abiraamii rakkina keessa jira itti barreessitee jira. Maal rakkate? Waan rakkate tokkoyyuu hin qabu inni. Ishiin tokko ulfadha. Ishiin tokko hin ulfoofne ishii sana haammatee wajjin akka barbaade ta'aa jira. Maal jettan jennee ati inni gogoorte garuu innaa jechuudha. Isa kanadha isiniin jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Waggaa lama muluu Ruutti jedhamaan hojjetan isaan jechuudha. Ruuttaadhaan hojjetu nama biraatiin hojjetan. Aniyyuu kana booda Ruutti yeniin hojjedha. Isa dhugaan siniin jedhe. Bakka. Sababni isaayyuu gaafa isaan kolfanii gaafa yeroo sargi isaanii sanas yeroo jalqaba qalabatiis godhanis amma suura isaanii guddisanii hojjetanii jechuudha. Akka waan tappeellaa wayitti laxxafanii jechuudha. Ittiin hojjechaa Ruuttaa fi Abiraam guddaa sin jaalannaa sin nuyi fakkeenya maalidha jechaa turan jechuudha. Ittiin hojjechaa turan har'as ittiin hojjechaa jiru. Isaaniif jedhee sitti fakkaate hojii hojjechaa jiru isaan. Amma fakkeenyaa fi quuqama Abiraam sinitti fakkaate Abeel akkasumallee Buruuk sijammar Buruuk maxifoo የመጨረሻ maxifoo sadhugaan siniin jedhe. Kaleessa jechuudha isaa fi kiyyaa miti ka'uun dhaqee natsiisan akka isaan Dubaayii galaniidhaaf fide. Akkasumallee inaaffaan guutamanii gaafa Dubaayii Abiraam jiru akka miseejii barreessituuf ishii isaa miti kan godhe. Sanarraan kan ka'e Dubaayii taa'ee na dubbisaa ture jettee miti natsiin kan ittiin ibiddi qabate. Eeyyee jecha ija isaa dudunuuf kachaa jechuudha. Inni wantumti isaayyuu hin beekamu jechuudha. Kun immoo garatti michoomee garatti makamee hin beekne jechuudha. Abeel kun jechuudha. Innaa isa kanadha. Gooftaan sinaa eebbisu subscribe godha.